jiraata kun lafa aramee jiraata hunduu hojii garagaraa qaba kana mara hojii isaa qofa qofa ama dhugaa rabbi dubbadhu maatii keessaa baate keessaa namoonni nagaan lafa ofii qotatu kashane jedhee hidhame yookiin kashane jedhee biyyaare min jiru mee dhugaa rabbi ni dubbatta shane jedhee ka ari'ame suni qabsoodha bar fakkeenyaaf ati maatii keessaa obboleessi kee tokko mootummaa mormaa obboleessi kee tokko mootummaa isa kana irratti kagama kana godhu gama kana irratti dhiibbaan godhu yoo ka jennu taate wasobaa jirra jechuudha. Haya kwa malee gaafi raasii qaban. Aywa aish. Beeyta yaada keessii qaba jabbaa feete waan simmu waan natti sirrii jedhe sii deebisa fakkeenya amma sa'aatii kanatti fakkeenyaa fi adii kamate argaa jirtu tokko mootummaa waliin tokko waraana adda bilisummaa Oromoo waliin jira faktiin jirullee kanuma. Ati amma mootummaa waliin jirtaa jecha akkasitti kaardii kee akkasitti adii kanatti amma mootummaa waliin jira. Akan sababni ati mootummaa deeggartuuf maal sababa kana nu tarreessu dandeenya. Gaafii bareeda kun amma gaafattela. Nullee si waliin deeggarra. Sababni mootummaa deeggaruuf sababa siifim. Nuti mootummaa kana falmaa turre. Aya. Arrabsaa turres qeeqaa turres arraba amma irra dhiifne kanas mootummaa kana wanni nu hin jedhin hin jiru. Jira sajjeefne du'as kaafne baqachiifne wanni nu hin jedhin hin jiru waan irra addisii godhamu hin jiru waan nu kaleessa goone saniin alatti. Maaliif mootummaa deeggartaa har'a yoo naan jette ani mootummaa kaleessa waan mormeef qaba. Har'as waan deeggaruuf qaba. Kaleessa ogguu mootummaa kana mormu Oromoo balbaltiitti cufattee turte dukkana keessa ture Oromoo jim. Akkamitti jimii keessa turre. Nuti akka Oromootitti kaleessa namni nuti uf duratti ilaallu namni nuu qabsaa'ee nu jennee amannu osoo duraa duubatti nafin hidhatti guurama. Mee isii tana sii ma dhageeffadhu qalbiidha. Ani gaafa saniin coggaarree karaa yoo deemu kophaa haasa'aa deemu. Yoo nyaadhu gannaan gaafa sirna TPLF banta. Gaafuma sirna Abiyyi Ahmad kana siin jedha. Dhageeffadhu sitti mara waan waggaa lamaan dura waan waggaa sadii dura 19 irraa kaasee 20 irraa haga 21 sitti mara meena dhageeffadhu gurruma kee kana bichaa badiidha dhageeffadhu. Yeroon sun irra nagaa yaayyuu mi abbooma. Hayyee. Dhageeffadhu nagaa yeroo sanii sitti maan yeroo san anaaf gadda guddaa ture. Akkamitti gadda naa ture? Namoonni qabsoo Oromoo kana keessatti tattaaffii godhanii jijjiirama fidan Jawaar warra qabsoo geggeessaa ture kan akka Koloneel Gammachuu ayyaana irraa kaasee Baqqalaa dabalatee hayyuun Oromoon qabu 1000 mana hidhaa seene. Artistiin Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeefame. Yeroo sandachiin tuni nutti golgoloofte. Boonnee waan qabnu gadhiifne waggaa 2 guutuu shaamaa qabsiisaa baane Hacaaluudhaaf. Warri har'a isin gabbaatanii jegnaa kennettanii mataaf miilaan dhaabattaniif kuni nuti misoomarra jira siin jechaa ture. Yaa waa irraanfachuu jedhe Hacaaluun. Isin gubne gizee san nagaa qabdan ture. Nuti har'a waan isin amma taa'ee har'a barreessitan kana osoo danda'ame paartii goonee nama 100 takka 200 walitti qabnee nyaachifne. Gammachuurraa siin jechuu kiyya. Sababiin isaa sibiilli gubatee warqii taa'edhaniif gubachuu qabdan xiqqoon gubanneesi. Qabsoon maal akka ta'e isin agarreesi. Gaafa muummichi ministeeraa waan nuun jedhe dhageettee Dr. Abiyyi Ahmad biyaans indaa Hacaaluu nuu keenyaa ka taaggilu jedhe bar muummeen ministeera agas dubbateen beetaa mi gaafa Hacaaluun du'e yoo dhiirummaa qabaatan akka Hacaaluu Hundeessaa koottaan dura dhaabbadha naan taaggalaa jedhe bar. Itti isin daballaadha kaa kun hiikka biraa qabare. Ayiwaa itti isin daballaadha gaafa sanoo nuti itti dabalamna jenneetuma murteessinee qabsaa turre. Hayyoota keenya yoo atin heeyne uf duuban deebinu jennee maatii keenyas abbaan fedhe aduu abbaan fedhe jiraatu jennee qabsoo keenya itti bufne. Hayyoota san keessaa nama meeqatu lubbuudhaan hafe nama meeqa hiikameera. Tokkochi marra mana hidhaan jiru namni gizee san nu qabsaa fi baane. Har'a ammoo nuti Abiyyi Ahmad maaliif deeggartaa har'a oo naan jette tokkoffaa hayyoota gaafa san warra hayyoota sanitti du'a murteesse. Warra gaafa Jawaar Mohaammed guyyaa 40 osoo nyaanne ture girrisaa maach mootii girrisaa gaafa inni jedhu sun har'a Jawaar deebi'ee isa jalaa sheer godhu maani mataa itti yaaduun qabu. Siyaasaan bara obboleessa kiyya siyaasaan dhageeffadhu siyaasaan kan isinii ta'e nullee nuuf waan rabbiitii miti gargaaruu eegataate eega quraana rabbii taate duuba bakkuma kana siyaasaan quraana rabbiitiin jechuu deemta qoyka dhageeffadhu bakkuma kana sima gaafadha dhageeffadhu nan gaafatin ati gaafa san Abiyyi mormaa turte eegi kan fi in dabrin bakka kana dabrin gaaf san hayya Abiyyi mormaa turre jette haga maraannu takkatti taayyeen guyyaa san Abiyyiin deeggaraa ture hayyee. Ati har'a Jawaariin osoo hin taane eenyuun deeggaraa jirta tan? An Abiyyi deeggaraa. Taayyeen hadhamaa eenyuun deeggaraa jira? Taayyeen eenyuyyuu hin deeggaru.
Dhaggeeffadhu eenyuun deeggara siyaasni isaatiif ka eenyutti wal fakkaataayye. Taayyeen siyaasa faannoo deeggara. Faallaa dhiisi kaa. Faallaa wanni jedhu hin jiru kaa Kiristaan Taaddalaa wajjin. Ummata dubbataa jira innis jawaaris dhugaa ummata dubbataa jira. Atammoo gaafa sanii laali kaamal laali taayyeen hidhaa seenuu maaliif barbaachisa? Qeequun dandeettu. Taayyee qeequun dandeettu maaliif? Ani waan natti amaneen godhaatis waan itti amante godhii bakka. Innillee waan itti amane godhe kaa. Waan itti amane godhe. Anis taayyeen danda'a Oromoon qabsoofnee jedhee. Ka inni sirrii ka ati sirrii taate inni maaf sirrii hin taane ayye? Dhageeffadhu sitti maa maaliif akka inni sirrii hin taane sitti maa dhageeffadhu? Qabsoo sirrii yoo taayyeen ka geggeessu taate silaa taayyeen Jawar wajjin hidhaa seena ture. Baqqalaa wajjin hidhaa seena ture. Jaal Abdii Raggaasaa wajjin hidhaa seena ture. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajjin hidhaa seena ture. Hacaaluun gaafa du'e san ummata kiyyarraan hafu jedhee hidhaa seena ture. Har'a gaafa Kiristaan Taaddalaa Yohaannis Boyyaaloo dhalattoonni Amaaraa hidhaa tuunan isaa wajjin achi ciisee garaa guuttachuuf achi jira. Oromoo amma atiif inni garaagarummaan qabdani bara. Atiif taayyee. Ani waan akkasitti mana geeffadhu narra saananiin. Ila maaf jedhi wamaatii iyyuu ufii kan kee irrattuun hubatini waan ufii keetii godhaa jirtu nama biraa qeequun dandeettu bara. No. Fakkeenyaaf bara Jawaar fa hidhaa jirani Abiyyi mormitee jechuudha. Abiyyi mormitee jechuudha. Abiyyi mormitee jechuudha. Haddallee kuma dhibbaatama mana hidhaa jirti ilmaan Oromoo. Dhagaye. Beekamtii yookaan akka Jawaarii akka Baqqalaa sanfaa haa dhabanii rakkoo miti kun. Godinni cufti mana hidhaa bakka itti hidhan dhabanii magaazinni marri mana hidhaati. Magaazinni jechuudha. Kun kana yeroo san Abiyyiin mormite. Taayyee yeroo san Abiyyiin deeggare amma Abiyyiin mormi garaagarummaan kan keetiif ka isaa malee. Garaagarummaan kan isaa moo? Ani tokkoffaa Abiyyi maaliif deeggara nagaafattee sitti ma dhageeffadhu kwa? Innillee waan mormuuf hin beeku. Inaa miree waan mormuufis hin beeka. Ani waan deeggaruuf waan ofii kiyyaa deeggaruuf sitti meedhiisa waa'ee isaa nan ilaallatu. Fakkeenyaaf inni kaleessa lakkoofsa tokko ture mi deeggara mootummaa. Hojjetaa mootummaa ture ministeera. Eeywa deeggaras lakkoofsa tokko ture jechaanis waa maraanis hojjetaa qofaa miti hojjetaa mootummaa kumaatama jira. Gaafa Oromoo qabsaa'ullee taayyee laal akkasuma kun akkuma hadhaa kana sodaatamee akkasumatti poolisa federaalaatiin marfamee mana hidhaa seenaa. Taayyeenidha. Dhagahi taayyeen waan itti amane godheemi kaleessa illee. Ammas waan itti amane godhaa. Waan itti amane godheemi kaleessa taayyeen. Har'as godheemi Abiyyi illee waan itti fakkaatu godheemi amma. Godhaniimi. Fakkaatu maali tuni hujima diktaataraati. Diktaatara yaada namaatti namni. Diktaatarri haaroof hin dhufne kama kaleessaati haaraa miti sii tana ufamansiisi. Ani maasiin jechuu barbaadeeti Abiyyi maaliif deeggartaa jedhee namni baay'een gaafii kee kana na gaafatu gudduu jira. Tokkoffaan Abiyyi waan deeggaruuf waan tokko bichaaf deeggara. Xiyyeeffannaa inni kaabarratti godhee warra kaabaa wajjin taaggalaa jiru gaafa inni takka jedhee warra sa'a 24 keessatti beeta mangistii to'anna jedhe. Warra sa'a 24 gootatti mana abbaa kennaa seenna jedhe. Warra gaallaa yeroo gabaabaa keessatti akkana goona jedhe san gaafa inni hin dandeessan. Jedhee ni jira kana qaxaqqatuu jalqabu ani har'arraa kaasee sifaadha jira jeen. Eenyutti ijaaree jara san ture? Ijaaree deebitee gantee mi jarri? Hayyee. Duuba fidaraat kiiloo kennee fi deemuu qabattee addaati. Haya amma inni rakkina Oromoo irraa eeguuf si fakkaata moo masaraa irraa eeguuf? Rakkina Oromoo irraa eeguu miti jira aangoo dabarsee itti kennaa isin gaafsan biyya galtanii qabsooftu moo akkami laata? Fakkeenya Jawaariin dhiyoo tana warni ati abadan tun hin taatu jetteeniif mee maalirra jetta? Ani warra kaabaa gonkuman deeggarruu jedhe Jawaariin hin jenne qabsaayaa Oromoo hayyuu Oromoo kamuu jedhe Jawaar hin jenne obboleessa kiyya. Jawaar yoo jedhe viidiyooti dabaladhaa waan namni hin jenne illee ittiin fayyadamina. Ani namni na caalaa Jawaar jaalatu hin jiru jedhee amana. Amma saanaan akkasuma. Akka dhuunfaa nama parsinaalii yoo si gaafadhe. Laakiin ammoo hayyuu Oromoo kamuu yoo taate dhufeetiniin alagaa wajjin yoo dhaabbate faannoo fi Tigree Eeltiraa faana dhaabbatee har'a mootummaa kana jiisa yoo ka jedhu taate ani kana hin fudhadhu abadan jedhe. Mee eenyutu alagaa wajjin dhaabannee Abiyyiin kufifna jedhamu? Fakkeenyaaf dhageeffadhu ati. Yoo nama hayyuu Oromoo keessaa nama akkas jedhe naa himi kaa'amati. Hayyuu Oromoo keessaa namni akkas jedhe jiraachuu baatu amma dirqama maqaa namaa dha'uun hin barbaachisu dhagaye. Bakki yoo namni akkas jedhe yoo taate siyaasa yoo hubatte Oroo fakkeenyaaf qabsoo Oromoo bichaa maal haalta? Taayyee ati har'a faarsitu kana si caalaa ka faarsaa jiru Masaayi Mokonnooni. Taayyeen Oromoo dalagaa jiraataa fi miti inni akkana faarsaa jiru. Yookaan isa galaafachuu fi yookaan inni akka isaanii dalagaa jiru beekeeti. Darajjii hafta waldi namicha jedhamu kan pirezidaantii Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee irraa badhaasa fudhate. Gizee Abiyyiin Ahmad ummata Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee Iskendar Naggaa hiftaa Jawaar Saqqal gaafa jedhan san
warra badhaasa pirezidaantii biyyattii irraa fudhate lakkoofsa tokko irratti barreeffama Taayyee wayita lafa buusu namni yuutuubiidhaan gabaasu jira. Taayyee jaalataniiti. Oromummaa isaa fedhaniiti. Waan dhugaa dubbatuuf. Yaa salaam dhugaa isaa deeggaran. Eebbannee isinitti nafni abbootaas. Taayyee dhageeffadhu. Yoo feete waan yeroo inni yeroo irratti barreessee girrisaa jedha cuukkoo nyaattan jedhu isarratti an barreessaa ture sitti erguu danda'a yoo feete keessaa. Keessaa waan isa barreessaa. Jedhe Sheek Amiin Ibroon. Miskiin wallahi. Ila Taayyee dhageeffadhu. Abbaa jibbaniif dhugaan jibbanii. Jawaar biyya namaa keessa jiraami. Dhageeffadhaan isii takkatti isa dhumaa siif malal. Muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad yoo bor galgala aangorraa ka'e ani Abiyyi faana jira. Edana yoo dandeessanii. Walumaan qilleenseen tanka walumaan. Isii tana ofitti warri as jala jiru nama 900. Abiyyi Ahmad har'a yoo danda'e faannoon Tigraay Eeltiraan ka kuffistu taate ani yaada isaa waan inni har'a godhu kanan deeggara. Yoo inni kufee sittiin qaana'u yoo inni du'e sittiin qaana'u. Warra na dhaga'u hin iyya isii tana ofitti himee ufamansiisee karaa kana jala okkara ufuu gaafii takka si haa gaafadhu faannoon ofitti himuun gaarii gaafii tana si haa gaafadhu faannoon fakkeenyaaf Itoophiyaa bulchuu qabna jettee falmachuu mirga qabdi. Itoophiyaa bulchuu qabna jettee falmachuu mirga qabdi. Kan duuba mirga yoo qabaatte mirga nama biraa irraa mulqiteeti miti. Aye, so waan biraati san biran kutine. Yoo feete ilalaan. Yoo feete ilalaan. Yoo feete Itoophiyaa takkatti alaabaa takkatti afaan tokkocha amantaa tokkocha haa jettu yoo feete. Argita. Sun tarsiimoo wan ajandaa isaaniiti jedhi qabadhu. Tarsiimoo qabsooti. Garuu haga biyya takka keessa waliin jirrutti haga biyya san Itoophiyaa yookaan gargar cirannee biyya teenya namuun qabaatinitti. Lakki ajandaan kun Itoophiyaa waliin hin deemu jettee falmattee challenge gootee irra aanutu sirra jira moo? Argita. Waan akka lammii akka nurratti hin dalagamne barbaada. Dhumee gaafii si gaafadhaa ishee. Qabsoo faannoon godhaa jirtu. Qabsoo Eeltiraan godhaa jirtu Tigree waliigaltee godhaa jirtu kanan deeggartaati. Kun mataan isaa burqaan qabsoo kanaa Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad hin deeggartaa moo hin deeggartu ati? Maaf deeggaraa wanni deeggaruuf hin jirtu. Yaada keessi gaafadhe ilaalchi ati qabdu maali fakkeenya qabsoo kanarratti fakkeenya na gaafatte anis gaafii si gaafachuu mirga qaba. Abiyyiin burqaa waan kana Abiyyiidha jette. Har'a Abiyyiin Ahmad siyaasaaf warqii xalaaqee jira. Kaleessa nikaa hidhatee qubee itti godhate xalaaqee. Sitti himna dhageeffadhu akka namni jaartii xalaaquu xalaaqeera. Isa kanarra ka dabre ati har'a eenyuun deeggartani Oromoo dheedhaartaami? Abiyyiitu siyaasiin xalaaqe moo siyaasitu Abiyyiin xalaaqe? Dhageeffadhu ka qubee itti godhu xalaaqa yoo xalaaqellee wayii ka qubee itti kaayan nama xalaaqa. Jaartiilleen bar namatti godhatti qubee jaartiilleen nama godhatti. Jaartiin jaarsa diddeeyyuu yoo deemte qaatii dhayitee ka qubee san irraa baasu yookaan sheeka yookaan sima irraa baasa. Kanaafuu Abiyyi maxxalaaqee haa jennume nama shari'aa rabbiillee beeku ati. Lammata gaafii si gaafadhe deebinaa deebisi. Ati faannoo Eeltiraa Tigree eenyuun deeggarta? Jara kana wanni jarri godhaa jiran kun siif gaariidha. Akkamiin ilaaltamee fakkeenya yaada kanarratti? Beesii deebisee ayyoo kasii galtu. Tokkoffaan balaa kana Abiyyi Ahmad. Balammaan kun hayyuu jechuun jedhan dhageeffatu. Naa katabadhu hayyuu jechuun balaa galee yookiin nama wal ajjeese gumaa fixuu osoo hin taane akka balaan hin uumamne.